nama akkasitti sabbaree kan inshaallah burjazaa rabbi biraa mindaa guddoo argatu rabbiin si haa taasisu. Wallahi rabbiin inshaallah warra akkasii rabbi si haa godhu. Kanaaf nu obsuu qabdaa siin jenna inshaallah. Obsa bareedduu rabbi si haa kennu obsiisin jira. Maaliif jennaan ka rabbiin keenya nama qombaata ibtilaa'a nama godha. Jiruun duniyaa kuni inna daaru duniyaa daarul ibtihaan wa daarul ibtilaa'a. Gandi duniyaa sun ganda qormaataatiin marti nu hin beeyna. ويوم تحزن ويوم تفرح. gandi duniyaa tuni ganda qormaataati. Rabbiin inshaallah isii dhaabee jiru. Namni rabbi keessatti milkeessee waan keerii hojjetee jedhe akka siraaxaati akka dildilaati khayrii saniin inshaallah irra ceehee gara jannataa seenu. Kan namni ammoo isii keessatti kufee salphatee jedhu inshaallah ka ammoo isii keessatti kufee hafu jechaadha sun ammula. Ka kufee hafu jechaadha maashaallah kufa. Jazakumullah khairani nama kana rabbiin taa'isini. Kanaaf inshaallah rabbiin ka guyyaa har'aa kana akkuma amma jedhee dubbadde duniyaan tun beetanii arra yoo gammachuudhaan arra rabbiin si oolche gammachuu yoo arri gammachuu ta'e borgadda gammachuu walii zalaqii yoo musiisiin fufu jechaadha wanni biyoo qabdu hundi keenya maashaallah. In gammaddeetta waan gaarii argatteetta ciisa gaarii argatte teessoo gaarii argatte waan yaaddoo argatte waan zalaalamti siif honseen. Wayoomuun tuxzan akkasuma yeroo tokko tokko yoo gadditu gaddi har'a obboleetti keenya qabate la gaddi akkanaa kun maashaallah waan zalaaqiillee itti walitti isiif honseenaa maashaallah. Har'a haati irra deemtemi burka biraa itti gaddaluun seenaa. Fuulduratti eeggata malee guyyaa waltaraa kennaa deema malee har'aa borutti maashaallah. Kanaaf marti keenya waa akkanaa kanatti inshaallah nu rakkaba jennee yaaduu qabna. Kanaaf inshaallah obbolee teenyaa fi wanni dhaamuu barbaanne maali jennaan nasihaadha sabriidha akka isiin inshaallah obsitu obsa bareedduu rabbi si haa kennu obsi jennaan inshaallah. Kanaaf rabbiin kenna yoo dubbatu maal jira jennaan ilma namaa kana rabbitu tunne ilaalla jaa. Itti tunne ilaalla jaa maashaallah. Sodaa wayitiin tunne ilaalla jaa. Akkasuma ammallee qabeenya jalaa hir'isuudhaan akkasuma ammallee lubbuu jalaa kaasuudhaan obboleetti inni akkaan jaalatuu fi obboleessa inni akkaan jaalatu jalaa fuudhuudhaan ilmoo inni akkaan jaalatu ka ta'inni ammallee yesiira qabatee deemu maashaallah haadha inni akkaan jaalatu jalaa kaasuudhaan abbaa inni akkaan jaalatu jalaa fuudhuudhaan isa mokkura rabbi nuun jedhe maashaallah. Kanaaf warra mokkortii kana inshaallah kanatti mokkoramee rabbi ammallee inshaallah ummaa jalaa ajjeesuudhaan abii jalaa ajjeesuudhaan akhii jalaa ukhtii jalaa fuudhuudhaan warra akkanatti isaan mokkore kana jaa rabbi maashaallah. Warra itti obsanii jedhan وبشر الصابرين إساني بجنة الناجرة ناقم مجيز جنا سبحان الله. نبي المصطفى صلوات الله وسلامه وربي عليه ربي ناقم مجيز الإنسان ما شاء الله جنة السجرة أكنا جريد رب العالمين ما شاء الله. أمة كينيا صبروا كامنا أبسوا كامنا أبليدي كينيا أبسي سنجن إن شاء الله. كنا في مصيبة كني خاصة وان سبتك تقليمتي وأما اللي تكا كنا أدى كنا إن شاء الله نما مراتو كيجر الرأسو نمني حارة كيسا كانت نمني حارة نمني حارة أبو ميكا سجرني قافتني دي نما يوكينا ورجل كان كيسا يوكينا وركب بجت وحركب باس وركان ساني نما أمان كامن يوكينا سبحان الله نما أمان نمني أمان إرغان داكرا جمد سبيتشا متبيكي إنجرا بركيسا كان يا جماعة نمني أمان كامن نجرو نمني أمان نساء أسو أكان جالت تغنت آكرا سر ديمتي أتكيسا كان نجرتو يو سبحان الله. هقم يا جماعة هقم يا جم نمني أمان نساء غنت آكرا جسا جرتو مربي تهارارم يا رب تنوارارم أمها لو بليت تينيا تنا حنق فيتي
warra gandaa kiraa deeman sanii yaa rabbi nu araarame warra osoo hin dalaganna jedhanii akka inshallah si ustaaz mubaarak dubbatan san maasha Allah warra carraa ol deebanii waa takka dalagatu hin qabne jechaadha tarte barjala khayri dalagatanii sharri dalagatanii taran isan jechaadha maasha Allah kanaafi biraa kutanii wama isaan dalagasan tu inshallah isaa wajjin ta'a malee wanni biraan jiru subhanallah wanni isaanii ta'u maali araarama kadhachuudha walada saaliha maasha Allah dudduubbe qabatan maasha Allah dawaa isaanii kadhachuu araarama isaanii gaafachuudha maasha Allah yaa rabbi nu araarami yaa rabbi ya Allah kanaaf obboleetanya rabbi sabri isaa kennu obsi isin jenna obsuu qabda inshallah obsi ni ulfaata obsi baay'ee ulfaata nama inshallah itti obsee رب الرامين تاقود درجة رب ساتايسو الصبر كالصبر مر في مذاقتي لكن أواقب وحل من المساجد ما شاء الله أبسكم هدو كالصبري أكهر جساتي أبسكم ما شاء الله أبسي وأبسكم كني مصيبة الرأيوكين اتقال كتنا أبسو فرد لبو فتني إجتني لفت قد قوتني أبسكم كني باقي هدو حاجان هنا تاهبر أبسي ما شاء الله nama ammoo rabbi isaa godhe obsa kana obsee mo'atee hadhaatane injifatee jedhe ahalla min alasa booda fuulduri isaa maalidha damma caalaa mi'aa jedhan firiin isaa maasha Allah nama argateetti milkaa'u rabbiin waa taasisu obboleetti teenya obsa bareedduu rabbi siyaa kennu ustaaza markaza kanaatiin hangafee akkasuma inshallah obboleetti arra haala dhabaniin inshallah obsa rabbi sinaa kennu ustaaz jechuun abbaadha barsiisan akka haga abbaati maashaallah qaraa sammuuti haadiyoo haatini babbaan barbeessi guddisanii barwaan biraa isin godhani si guddisanii si nyaachisanii soo baasanii inshallah wanni isaa ammallee kanatti giduudha waan kanaadha har'a namni garuu sammuu ijaaree sammuu qaree maashaallah si wajjin laal halkanii guyyatti nama wajjin taabu kalaga hedduu bu'ee nama wajjin barsiisaadha maashaallah barsiisaa maashaallah abbaa lammaffaati obsa rabbi si haa kennu yaa barsiisaa rabbi isaa barsiisu inshallah obsa gaarii rabbi isaa kennu nama obsanii obboleetii isin arraataan wajjii warra obsee inshallah tirree gatoo rabbi isin haa taasisu jazakumullah khairan tarii isirra dheeradhe namni dubbatu hedduun illee jiran inshallah kanaaf yoo waa takka qabanii deeman namaan deema namaan kuta maashaallah kanaaf allahumma rabbanaa atinaa fid dunyaa hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب نور جالته وبصر ربي سني هاكن ورا أبسي ريكة ربي سنة تايسو ورا إن شاء الله أوسام بلي رسولك إن صلى الله عليه وسلم نورا ما سنكلا الصبر كفسي الصبر عند صدمة الأولى جنا ما شاء الله أبسي يرو كم جنانك يرو أكنت مصيبة أنك يودي بوان كندا يرو أكنا قلتين تفت أنا ما تقلت كنا ما شاء الله وفرقت أني جراء فيه أثني يا رب إنا لله وإنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جلني ما شاء الله ذلك قال ربي في ديما ما شاء الله لما كان ربي سيعتائسو ربي سيعمل كيسو اتباع إن شاء الله سنجلا نختفي بعد القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذك إنك لتوما جزان كيسان جنة هاتو كسم موضوعي في نسيا كيسان اتلي ربنا مفيد منو هاتاسسو إيغا إن شاء الله أستاذتي بأي شبكة لنجيك أجرا ربي شبكة ليسني هلافسو وبليان كيامو إن شاء الله ورأسي قديت أرقم تنكن نسيا سيدر بكنا مالي في بيتني wanni kun obboleetti teennatti agaluu malee boruu yookaanuu itti dhufti wanni kun gaafa sammuu ofii kana yaada ofii kana nasiyaa fi du'aayii asii darbu kanaan qaran waan itti go'aaran qabanii waan itti sabbaran qaban jechuudha waan asii darbu kana hundi keessanuu qalbiidhaan caqasaa itti illee fayyadama kun immoo carroomuudha beetanii wallaahi ni'imaa guddaa tola guddaa rabbiin isin irratti oole isin nama kam haati jalaa amrii taate keessattuu obboleeyyan keenya obboleeyyan shamarranii gaafa gaddi isinitti galtu biyyatti eenyu dhufee nasiyaa quraanaa hadiisaa isinif godhe akkanatti isin jajjabeessa bar kun tola guddaa ni'imaa guddaa rabbiin keenya isin irratti oole waan ta'eef waan kanallee
wallahi sirritti alhamdulillah jedha waan gaariidha namni nasiyaa akkanatti wal gahee nasiyaa walii godhuun nama jajjabina namaa ta'a biyyatti namni wal jalaa iyyuu malee namni sabbari namaan jedhuun xiqqaata namni rabbi haa laaffisu kanaaf inshallah hundi keessanuu nasiyaa si darbu kanatti tataqamuun ilaalan inshallah እህታችንም ከዚህ የሚተላለፈው ነገር ከዚህ የሚደረገው ዱዓ ላንቺ ነው ሰበቡ ነሽ እዚህ የተገናኘንበት እዚህ እነኚህ ሁሉ ኡስታዞች መጥቶ ላንቺ ምክር ዱዓ የሚያደርጉልሽ ላንቺ ነው ኢንሻአላህ ቋንቋውን እንኳን ባሰሚ ያው ንያሽን አስተካኪ አላህ ሰብሩን ይስጥሽ ሁሉም የሚነግርሽ አላህ ሰብሩን እንዲሰጥሽና እናትሽን ደግሞ የጀነት ሰው አላህ እንዲያረጋቸው ነው ሁሉም ሰው የሚናገረው ኢንሻአላህ አንቺን በንያሽ አሚን በይነልሻለን ሀየካ ኡስታዙ ተከና ከለቲ ማነም ኡስታዝ ተከና ኩመቴ ተንከናነስን ይገና ኢንሻአላህ ኡስታዝ አዲል ይወብረጅራተን ማይኪ ሁዳ ኡስታዝ አዲል يا أستاذ عادل برنجرني أبو معراج أبو معراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي بلين كنيا خيسلاما هند خيسانو خاقدو بلتي تنيا هادو بلتي تنيا راكرا اخرا ديمتي فاسكيسي ترغنتن هند خيسانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسنجا ايقا سلامتاتي مجموعة غرتي أستاذ وانكي نخامة مجموعة تقوى خيساس كيس رفتن هند خيسانو وغانا غار رفتني قدو بولجي دي نعمة دي دابا چوداف اسي ججبه سوداف وغانا غار رفتن نسنجا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إنا لله وإنا إليه راجعون وبولجي دي afanga kan badubbannu kan rabbi si araga yizo ustadni si gajirani akasiti niyan tenya duai sif goruda ummate di goru ummatenya wal madira dabachu wal jajjabe soda kada nuti kabnut kamantin kanye tunaja yulen khanum yechuda inshallah rabbi wara jannata godu dili si rabbi araramu fi Rabbiin gartee caffee jannata Rabbiin haa godhu qabrii isaaniitis dilii isaanii Rabbiin hundaa'u Rabbii haa araaramuuf gandee guyyaan har'aan tana isaan keessa jiran ganda akhiraa keessa jiran jechuudha. Ganda duniyaarraa deemanii ganda akhiraa keessa jiran. Akkasii ganda akhiraa kana keessatti waa hedduu nama qunnama. Ganda akhiraa kana keessatti dukkanafaa jira. Laadii jira. Akkasumatti waa hedduu jira. Qixaaxa adda addaa jira. Qabrii nama dhiphachuu jira. Mammaata qaamat qiyaamatu jaan akka gartee namni du'e qiyaamaa isaati taata jetti sanuma. Ganda san keessa jirti jechuudha. Ganda kana keessatti Rabbiin gartee dalagaa isii gaariidha Rabbii walitti haa baasu hamtuu isiidha Rabbiirraa haa haqu. Rabbiin Quraana keessatti dubbate ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ربي نقا والأبسسي زاجو قرآن ساقي ستة كنجا واحد صدا دادا اسني قال لك سوران اسني مقروف جيران نجي ربي كخاتي قرآن كيسا كخاتي والله خان اسم مقروفو صدا وانا دادا اسني قال لك كيفني أما اللي قلتي بلا عجائب اسنتي فيني قبيني اسن جراكتن تكاو دلغتن إدار سندرا بللي سودان قحتي تبوفني خروبان بللي سني خان چامان بللي سودان وان سفاج افتن هندي سندرا بللي سني اسم مقروف جرانا لبو كقالي ببريتو تاكا هادا تاكا بارا تاكا بولياني تاكا جارساب جارتي اسم درا جي سودان اسم مقرر خان هندرا ويا نبي محمد ناف كم مجيسي يا ربي warreen obsinaaf gammachiisi
warreen obsan sunu khamusibaan balaan akkanaatu yeroo isaan tuke warra ja'an inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nutillee yaa rabbi suma biraa kan dhufne kadeebinulleen garuma keeti warreen ja'an warra akkanaa kana yaa nabiyyi kiyya Muhammad jannataaf naaf gammachiisi jeen jechuu rabbi. Akkasitti gaa ukhtii teenya qaalii ummaa ta'e tagaraa akhiraadhaa deemte rabbiin gartee sabrii fi imaana rabbi siif haa kennu. As-sabru inda as-sadmati al-uulaa obsi gartee ka yeroo balaan jalqaba irratti walitti dhufanii kana obsi jabaan kana isbirii wahtasibii ala Allaahi obsi rabbi irratti hisaabadhu guyyaan jabaan guyyaarraan tanaa kana osoo irratti hin boonye osoo irratti hin iyyin du'aayiidhaan warreen gartee afaan isaanii guyyaa guutuu quraana qaraa oolan barattoota keenya ka guyyaa guutuu quraanan wajjin asii qaraa oolan ustaadawwan yeruma muraasa daqiiqaa takkaa'oo sa'aatii muraasa malee kulliin ustaadawwan as gubbaa jiru kuni warra guyyaa guutuu kalaama rabbii ijoollee qaraasisaa oolu warreen akkanaa kanaatu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa carraa ummaateetti asirratti du'aayii godhuu fi kanneef jechuudha. Warra akkanaa kanaatiitu du'aayii sii godhaa jiraa fi ummaateetiif akkasitti kunummaanuu carraa ajaa'ibaati. Dura gaa barattoonni keenya hundinuu akkuma dhageessan akkuma beeytanittu namni osoo markazni akkanatti walitti dhufeenyu kun hin dhufin dura osoo walitti qabamni akkanaa bareedaan kun walitti qabamni tokkummaadhaan ka qur'aanaa ka shahaadaa laa ilaaha illallah kun osoo hin dhufin dura namni hundi manuma keessa taa'eetuma walaa ka baadiyyaa ka badoo keessatti darbamullee walaa ka tallaajaa keessa taa'u hundi namaatu haati kachitti obboleettiin irraa duutee fi haati biyyatti irraa duute abbaan irraa du'ees haa ta'u namni hundi imimmaan firra haqeetuma boo'ee qophumatti useetuma deema jechuudha. Osuma inni boo'uutu ergatti osuma isiin boochuu maadaamiin deemu waan akkanaa dalage jettee ergatti mataa ifiiteetuma maxbaqa arabaa kana keessa dalagaa olti guyyaa kanaati irraa duute jechuudha. Amma rabbiin gaa kana hundaa rabbiin hambiseeti isiniif laaffisee markaza gubbatti namni gamtaadhaan walitti ida'amee akkana dhufee namni dilli kun jechuun ummaate takkaa'uu abbaa keessirraa du'e maddii dhaabbatanii du'aa akkanaa tana sii godhanii guyyaa guutuu asirraa obsisiin jechaa jiran jechuudha. Kuni qananii rabbiin tola oolina rabbiin isinirra tola oolirraa tokko alhamdulillah yaa. Duraan imimmaan haqatteetuma osoo turte asirratti namni si bohaarsuudhaaf namni dilli kun as keessa dhufe jechuudha. Saniif inshaallah carraa ajaa'ibaati kuni nama dila kana keessa inna min cibaadillahi man law aqsama ala allahi la barrahu gabroota irratti dila as keessatti argamu kana keessa tokko ka rabbiin irraa qeebalu hin dhabu jechuudha. Sababa dila nuti asitti argamne kana keessa rabbiin nam tokko du'aa'ii ummaa teetii yeroo goonu rabbiin nurraa ni qeebala. Kalaama rabbii ijoollee isaa walla waan ta'eef waan biraa keessan oolu takkallee akkasi rabbiin ummaa teenya tagartee obboleettii teenya gara akhiraadhaa deemte rabbiin caffee jinataa irraa taate qabrii isaanii rabbii haa taasisu dilii isaanii hunda rabbii haa araaramuufi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افصح لها قبرها يا رب العالمين اللهم افصح لها قبرها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها من أهل الجنان ور جنة ربي سيها قلو ور أهل الفردوس ربي سيها قلو وبليتي دنيا ربي جنة غيثت فردوسي غيثت أمات تيجي والسيها قلنا مسيزو نمني هندنو بيغي دوتي وقارفته ماليف دوتي تنتاتي يجون انتو بيغي maaliif du'een hin ta'u du'atan irraa maaliif maal gorfamuu qabna nama hafe kanaatu irraa gorfamuu qaba jechuudha. Nama hafe kanaatu anillee daganumaan deemu ta'a jee irraa gorfama duute tanaaf dhufte malee maaliif abaluu du'a jechuun hin ta'u jechuudha. Baga du'e rabbiitu ajjeese jechuudha. Qaaxoroo isaa diggee ajalaatu ga'e akka dhugaanii walitti dhufanne du'atan irraa nuutu gorfama warra jiruutu gorfama jechuudha. كما رسول الله عليه الصلاة والسلام دبتنيت أكثر ذكر هذه من اللذات
heddummeessaa isii mi'aa jiru duniyaadhaa murtuu taatee yaadachuu heddummeessaadhaa jaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Kaduu eebbee isaa fi dalagaa isaa gaariitu walitti ba'a. Nuti warri hafe kunoo maal akhiraadhaaf maal dabarfan maal ol kaayyannee akhiraadhaaf maaltu nu eeggachaa jira hangam takka dalagan. Abaluu kun osooniif guyyaa isaa gartee qaaxaroo isaa osoon beekin gara akhiraadhaa deeme ati hoo moosii kannaniiti waraqaa sartifikeetaa qabda. Ka guyyaa waan hin taane keessa ooltu halkan ka waan hin taane keessa bultu maal harkatteeti. Moo warra jannataati jaanii asirra sartifikeeta sii kannan. Kanaaf du'aaf qophaa'uu qabna jechuudha. Alkayyisu man daana nafsahu wa amila limaa ba'da al-mawti. Aqila namaa gamna namaa jechuun nama waan eega du'e isa fayyadu dalage. Kana malee nama yeroo hunda lubbuu isaa jala fiigee feffeetee lubbuu jala fiigaa oolu miti. Saniif du'a tanarraa gorfamnee waan silaa eega duunee nu fayyadu nama dalagatu rabbi nu haa taasisu. Inshallah barattoota keenya hundi keessanuu markazni bakka taaziyaadhaati. Markazni iddoo quraanaati. Bakka itti wal jajjabeessan, bakka itti wal sabbarsiisan, bakka itti wal maddii dhaabbatanii akkanatti itti wal jajjabeessan jechuudha. Saniif markazni illee jajjabaachuu qaba. Ummaa teenya rabbi rahmata haa godhuufi obboleettii teenya sabrii fi imaana rabbi si haa kennu. Sabrii gartee jannata namaa bitu. Sabrii akka warra aalii yaasirsan. Haadhaaf abbaa ilmaan bakka takkatti akkasitti qixaata ajaa'ibaa kun qixaatamee kun lubbuudhaan itti dhabamee sabrii akkasii jannata sii bitu rabbi si haa taasisu. Rabbi irratti hisaabbadhu. Yooniif nama jabaa taate sadaqatun jaariyaa akka karaa baasuu akka masgiidaa waa godhuudha akka bishaan baasuu waan akkana kan ummaa ta'e duuba sadaqadhu. Kuni dhaamsa keenya ummaa ta'eef yeroo hunda du'aa godhi. Akkasii rabbi rahmatee ishee haa godhu warra jannataadhaa rabbi haa taasisu. Nuti hundi keenya ogaa ustaadowwanii barattoota duuti لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. إرجما ربي عليه الصلاة والسلام قال نما أشرف خلق الله زنيتو سلا أسر جرات شودان قرتي مالته إساني دسرت فزنا ثاني من هندنو نمد ويج كل نفس ذائقة الموت هندي لبوراتو دواران دموراف جراتي ثاني نوتيس ganama duuftee taraatee nyaatuun gahini eeggachaatuma jira namatti dhufuuftee si rabbiin jee akkasii warra khaatimaan tolte rabbiin waa taasisu hunda keenyaa'u duwatana yaadachuu heddummeessuu qabna. Jajjabaadhaa barakallahu fiikum jazaakumullahu khairan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. akkasitti nama keenya gagartee arra guyyaa akhiraadhaa deeme hunda rabbi rahmataa godhuuf ummaa teenyaan hangafee akkasii nama gaa ummaan teenya yenuu biyyatti duutee biyyee bareedduu biyya teenyaa tana argattee warra tallaajaa keessa jiruu fi gartee warra gaara keessa dhawame ciisullee isaan hundaa rabbi rahmataa godhuufi dilii isaanii rabbi haa araaramuufi jireenya baqaraa jireenya gammachuu jireenya bilisummaatti rabbi isin haa baasu. Akkasii baqattummaadhaa gara gartee bilisummaa rabbi isin haa jijjiiru. Gara akkasii inshallah asumatti isin irraa dhaaba ustaadawwan dubbanii jiranii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Galatuma. Ustaadni Biranjirani, Ustaad Mubarak Biranjiran fakkaatanii yoonii fi Ustaadni Aadil hin jiraanne Ustaadlee Faatimaa. حيا أستاذ مبارك برنجران فكاتا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين. أما بعد أولا أستاذة في كسمة براتوتا سترغنتن حمدي خيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنججا. أستاذنا خينا أستاذ أبو معراج وسيا بريدا دامس بريدا ده نوف دامني أبوليتي تينيا تنرغرتي هرمين إسيدا فول ربي تيم تفي أكسمتي ناموتن أستر كمان هندافو وسيا بريدا دامس بريدا دامني دعائي إسان غرتي خلتني في ربين هاكي بلو وسيا إساني تسنما غرتي تفيد مربين هاتاي سوجة جادا
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر الآية. آية تقرتي هيرو هدو إردتي بدان دبتمو قرأمو خنمني هندنو متى كيسا قبو خيسة ربين دبته شفتم ما النفسياتو شفتم ما النفسياتو تنؤممتي لفتن رجرتو حيوانا هاته نمان هاته وانتو تربين أممتنا هنداه زائقة الموت دولا دمو رافتي سيجاد برب العزان كناف جنان نمني أران تنقرتي فول ربي ديميس خنكليس ديميس قرتيتين دوبا أجل إساتي تبي وكذلك نتيس قيان خينيا قافا قيا قرتي ربي نمور تيسسن قيا سنبره هندبرو نجتشودا نمتو كلينو قيا إسا بره هندبرو قافا قيان كيجيه أجمت دابت جتشودا كناف نتي أرانتنا والبود حفون إنماتو نمني قرتي هرمي إسالا أولتي فأهلا وسهلا قاريدا مالي في جنان هرمي انتي يرو جلما خيتتيس إيسي قدفتي سيدايتي آسين سيقهو خيستي واحد دو سرتي تعبتي واحد دو سرتي لفاتي قالت إسيدا وان فدي وصوته هي قلتو هندن ديسو